asuma warri Jaawar ganaa biyyatti hin galin maareetti hin galin mitirkishotti hin galin jettan Jaawar ganaa biyya galuu biraa kutee jira. Qabsoon eessa geesse qabsoo eessaan geesse malee ganaa biyyatti hin galin mitirkishotti hin galini sigale 4 kiilootti yoom gallaa jettanii gaafachuu malee waa'ee biyyatti hin galini ganaa gubaa gata jirtu sun dhumatti kumaara nyaatamee jechuudha. Saniifuu Minisootaan baay'ee galatooma. Opiidiyoon namoota baay'ee Haayiluu Kabbadaa nama jaamu Minisootatti ergitee 7 as ture kutee jechuudha. Diaspora waan barbaadan isiniif goona. Dachillee isiniif kennina. Investment illee ni gootanii sigale nu dhageeffadhaa gurbaa kanaan bahinaa jedhaniiti. Haayiluun as ture Haayiluu Kabbadaa namni jaamu ergamee as ture kutee jechuudha. Sigale andeen gadda tanaan quba qabaa'in Minisoota ilma kee hin qaanaysin ilma kee dhageeffadhu ilma kee gaafiitti ni dummeeysin sigale gaafii gaafa namni kun nama gaafillee sodaatu miti gaafii ni dummeeysinii jedha ammachuun kiyya ni yaadatta moo yaadatta sigale nuti waan qubana qabnurraahi iyyinaa jechuu sigale akkasuma Minisoota keessa gaafii nun jirtu maaliif duraan beeyna nu guddise guyyaa morminu beeyna guyyaa isa harka dhooyinu beeyna guyyaa deeggarru beeyna bar gartee isin rakkoon keessan gaafa nuti Jaawar morminu sanfa isiniif haara'e Jaawar kun sigale nuti wajji guddannee nu guddifate Minisootaan sigale sa'aatii inni nurraa jarjarees ilma keenya ilma abbaatu hidhataa jedhanii saniif hidhachuu turre jechuudha. Dura dhaabbachuu turre Opiidiyoon haareetti gaa nama garaaf bitame nu seete 7 dabre as 7 as ture namichi suni sigale waajjira muummichi ministeera irraa ergameeti as ture isin dhageeffannaa isin dachillee isiniif kennina investment illee ni gootanii Opiidii diaspora jechuun gartee lafee dugda keenyaati khottaa biyya teessan guddis bara Opiidiyoon tun bara akkuma isin namni garaan bitama seeti bari abbuleessu nuti bara agabuu bullee waan qabnuun dadhawannee yoo Oromoon nu bilisoomte yoo Oromoon mataa ol qabattee deemte yoo Oromoon gidiraa irraa baate yoo Oromoon ajjeefamuu dhiifte hidhamuu dhiifte gibiran taane raffe'amuu sigale khaadiree gabbaruu dhiifte sigale sirni bilisoomee Oromoof nagaya taanaan diasporaan tokko bashannanuu malee taphachuu malee sigale irran kaayyannee bar waan isin haasoftan yaa abbootii gara yeroo hunda isinumatti himnaa akka waan garaa namni isaan deeggaruu khoottaa jedhanii asii gartee as dhufee kadhachuu ture nama meeqa nama 8 bira dhaqee jedhanii Minisootaa miliyoona 60 Oromoon namoonni 60 ol jiru namni 6 moo 7 bira dhaqee jedhan sigale sunuu gaafii dhaan isa afan faajeesee kutee jedhanii so akkasii qaanee kutee Minisootaan hedduu baatee nu boonsifte Minisootaan galatooma warri Minisootaan gammachiifte sheer godha waliin gayaadha Minisootaan dhaamsallee jajjabaa dhaammatte tokkummaa Oromollee hedduu dabarsite mee waan lamaan takkaan isinii tokko waan Minisootaa keessatti Minisootaa keessa namni dilli galma guute sun namoota yaada adda addaa qabu hagam takka akka Oromoon dammayte wanni tokko akka gaarii na gammachiise wanni tokko khaniin akka gaariitti haga irratti fi gammadu jiru sadarkaa dammaqinaan ummanni Oromoo irra dhaqeetu baay'ee takka na ajaa'ibsiise baay'ee takka min keessattuu Minisootaan dammaqina akkam akka qabdu baay'ee takka na ajaa'ibsiise jechuudha mee isiniif illee niin qooda seenaa dara namoota mee eenyu yaadata namoota tokko dura Ahmad Dallalen kan jedhaniin kitaaba Jaawar Mohammad print godhuudhaaf nama $3,000 baase sigale ni yaadatanii namni sun deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha sigale akkasuma Ridwaan deeggaraa ODF turre jechuun hundi ODF jechuudha deeggaraa Leencoo Lotaa ODF jechuudha sigale look
namoonni kun nama yaada adda addaa qabu jechuudha. Oromummaan hangam takka akka waliif fidde. Oromummaan hangam takka akka walii hadoojjite. Sigalee baay'ee takkaan gammade wallahi akka mataa kiyyatti warroota yaada addaa qabu akkasitti hayyuu bira dhaabbatanii sigalee hayyoon teenya takka diinni keenya tokko galmi keenya tokko karaan yoo deemnees sigalee yoo ati khaabaan dhufte yoo khibbaan dhuftees galmi keenya Oromoo fi Oromiyaa sabaa sablammii Itoophiyaa salphina jalaa baasu waboon dhuftus ODF'n dhuftus Jaawarin dhuftus sigalee abba feeteen dhuftus galmi keenya Oromoo bilisoomtee sirna bilisaatiin gartee qabeenya isirra murteeffattu abbaa biyyummaa isiitiin murteeffattu arquudha jedhaniiti jarri sun jara san beeki waan isin beeytan waan miidiyaarra dubbatameefin jara san keessaa isinii fuudhe deeggartoota badhaadhina achi keessa jira sigalee deeggartoota soo tokkummaadhaan namnichi keessa taa'u ture jechuudha. Wanni amma duraan isinii dubbadde wanni PP'n sodaatu birgeedii caala PP maaltu jiraame wanni Abiyyi sodaatu kun joolluma masruufa isarraa fudhachuu isa jala yaatu malee hoogganotaa fi wanti nama aangoo qabu jechuun ni ulfaatti wanni Abiyyi sodaatu sigalee wanni Abiyyi sodaatu birgeedii meeqa waraanaa miti amma duraan isiniin je ijaaramuudha nama jaarame wanni inni sodaatu sigalee nama jaarame namni jaarame eessa jira eessa deema galmi keenya eessa jee wal gaafata yoo jaaramte humna taata yoo jaaramte ilaa meedaan gartee qabsootan bakka silaa barbaadde san geessa ni beeka nama jaarame tanaafi tokkummaa Oromoo caccabsu Jimmaa fi Arsii jee namni muka walit dhiibu Arsii fi Wallo jedhanii muka walit dhiibu maarree fi maarree jedhanii wal cafaquun kullaali isaaf celebration gammachuu oliiti isiniin hin jenne amma dura sigalee amma maal jedhanii gartee shawaa aangoo fudhate maarree aangoo fudhate mitri olola kanaa kana oofsisu isa sigalee olola kanaa kana guutuu isa oofsisu isa shawaan aangoo qabdu jirtu durriyyee gartee barandaa jala dhadhaabbattu maqaa shawaa dhawattee tachi dhadhaabbattu ergamtuu garaa isii guutuu ergamtu kun shawaa bakkan bu'u sigalee Arsii bakkan bu'u Harargee bakkan bu'u Jimma bakkan bu'u Wallo bakkan bu'u Wallagga bakkan bu'u jechuudha kun garuma fi bakka bu'aa jechuudha sigalee inni maal barbaade gartee mootummaan tu mootummaa abaluuti ta shawaa maarreeti shawuma tanaa bar shawaa baa shawaa lixaa shawaa kaabaa shawaa miitirkishot adda qoodeeti hingartu nugusu tarrafa wal khoraatu shawaa lixarraachi jiraa jaan sigalee hoggii lixa biru dhufe hoggii Wallagga biru dhufe hingartu garramuu daddafaa gangalchaatu chi jiraa jaan sigalee shayxaanni isaa gangalchu akkanaan gartee sirnuma paartichuma keessattu wali buuse amma PP namni beeku sirri beeka waan kana waan ina naasa'u kana isin PP TV irra gartan malee lafatti hin beeytan nuti lafa beeyna sigalee namni kun hundi laa'ina mataasaa qabaa jechuudha akkana diigeeti gartee namni hundi pirezidaantiin Abiyyi irraas eega itti aanaan pirezidaantiitis pirezidaantii Abiyyi irraa eega itti aantuun pirezidaantiitis hundi Abiyyumarraa walee iddii jechuudha memma laala yeroo hunda waan amma deeggartoota illee jechuun namatti ulfaata waan caraqa bazabbazaa asirraa mootummaa Oromooti jettu sana inni rakkoon qabuu jette warra jalaas siin jetti sigalee maaliif akkasi jaarratee jechuudha sammuu namarratti akkasi taphate miidhamaaf akka nutuu dogoggorree Shimallis irra duuluun turre nutummaanu hanga dubbiin arkin dogoggorree Shimallis irra duuluu turre garuu duulli keenya sun illee lafan banne abbaan badii eenyu akka ta'e isa akka ta'e sabaa fi sablammii ummata Oromoo guutuufillee ifa baasee jechuu qabsoon teenya sun lafan banne jechuu saniifuu inni gartee Oromoo diaspora kana hunda tokkummaa isaanii diigee amma jawwee maal jechuu turan Arsii qofa harka dhawaaf maarree qofa harka dhawaaf miitirkishoo qofa harka dhawaaf jechuu turan no namni
Doolara kumsa dibaasee sigale doolara kumsa dibaasee kitaaba Jawaar bite sun nama Wallaggaati. Namni doolara kuma 2,500 baasee bite nama Harargeeti. Sigale kana hunda isaan keessa calalanii maal godhuu barbaadan akka gartee gandatti fi gandaayaan warri gandaalizimii ifi gandaayaan gandaan nama madaalu garaa nama madaalu sigale akkuma beekani mana eegan janii mire akkuma beekanitti siyaasa dalaguu barbaadanii jechuudha. So amma maal godhani asirraa maqaa Jimmaa baafataniiti Harargee taa'eeti bareedduu Jimmaa bareedaa Jimmaa maqaan isaa akkasi Facebook irratti taa'eeti abbichuun goota maarreen goota miitirkishoon goota sigale siinja amma jarjaraan kiyya dhufee isi warri Jimmaa kun jaa sigale Jimmaa miti beek isaaniitu maqaa Jimmaatiin akkasi daljalchiisaa jechuun Oromoo tana gandaa wali buusuudha. San dabartii Gujii fi Boorana walin naqee bar madda walaa buufuudhee Boorana jala galchee akkamis seenaa teenya gurgurta janii akka Boorana irra dhukaasan akka Gujirra dhukaasan tokkummaa Oromoo kana keessoo Oromoo kana caccabsee alhamdulillah ijee gattaa'u barbaade jechuun sigale kun hundi akka isaa milkooyne Oromoon garaan akkan jaaramin sigale kanaatu bara opinion tun Oromoon beeytu nama walin beeyne wajji qabsaa'u jira hawginan jubar sigale isin dhugaanaan fuutan jarri gartee akkuma ifitti Oromoo tana madaallu jira tokkummaan Oromoo kun dhiigaan akka gartee dhufe isaan irraa hukuman qabanii jechuudha. Irraa hukuman qaban. Waan garaan gartee walirra bittee qabsaa'ota kana walirratti duulchisuu dandeessu itti fakkaattee jechuudha. Saniifuu wanni sun akka gartee ummata Oromoo biran jirre akka diasporaa keessan jirre Minnesootaan dhuftee galmeessite. Minnesootaan mirkaneessitee jechuudha. Eegalli gaajarri keenyas qata godhuuf. Sigale Minnesootaan mirkaneessitee jechuudha. Minnesootaan dabriiti ammaasis Oromoof Oromiyaa Oromoon akkan diigamin Oromiyaanis akkan diigamin federaalizimiinis akka diigamuun dandeenye jala murteeti dhaamsa ergitee jechuudha. Dhaamsa ergitee jechuudha. Minnesootaan waan ajaa'ibaa dalaydee beek. Minnesootaan waan addaa gooteen siin jedhe. Sigale ajaa'iba natti akkamin namni dammaqinaan hawaasni keenya bakka takka tam akka gahe dammaqinaan hawaasni keenya eessa akka jiru sigale wallahi waan gartee nama gammachiisaa hedduutu walgahii sanirraa natti mul'ate jechuudha. Dirqamallee Jawaar irra kaa'anii jechuudha. Jawaarilleen takkaa isin gartee isin hin qaaneessine wahiin isin qaaneesse fuuldurallee isin hin qaaneessu sigale waadaa seenee jechuudha. Waadaa seenee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oromoon facaate Oromoon bittinnooyte sigale bar gowwaan gartee huggii quufee waan beelonsee jette Oromoon. Ilmaan Oromoo aangoo qabate. Ilmaan Oromoo aangoo qabate. Wanni kun gartee wohumatti fuftee gartee isaan jiraachisuu deemtu waanuma gartee isaan wanna gootu itti fakkaatee jechuudha. Sigale tu yeroodhaaf gartee nama waliin buusuu dandeessa nama hanga tokko wallaala khaatahee fi faayidaa fi wanni sossobdee if jala oofuuf yeroof ni dandeessa jechuudha. Garuu itti fufanii ni qabaa hin qabu abadan. Hin qabu abadan. Saniifuu Minnesootaan waan adda adda leeyte. Minnesootaa ilillii facaasaa Minnesootaan waan adda adda leeyte jechuudha. Tokkummaadhaan. Dabarsiiti inni akka maal eeguu jiran isaan ummanni Oromoo wanni irraa if eeguu qabu. Dhaamsa kiyya kana please waliin naa gaya. Ummanni Oromoo wanni walirraa eeguu qabu. Bilisummaan Jawaar barbaaduu fi tamarroo dirribaa barbaaduu fi
تتايي دندا بربادو في تشيك أبو تا بربادو في تا علمي أرومو قوتون إسنين نلالو خنون دي بربادن بلي سما أروموتي تانا قوري رافرود دادا كيفر هدو أما warri wobooti cal jechuun kun warri khaafaawati cal jechuun kun Oromoon gartee cal jettee waan jaawar godhu tan duraas dhaabbachuu dhabdee sigale kan deeggarrees usu jiraa jechuun kun piippiidhaaf yaaddoo guddoodha sigale awwaan isaan gamgamaa keessatti haasawaniin si himu jira sigale cidhaadhaa yoo kan sigalu taate hay warri abaa lolu warri abaa kana fakkeessitu duran dhaabbatu maarri janiiti sigale akkamiin gartee abaa fakkaatanii akka jaawar irra duulan jaawar fakkaatanii akka waraana bilisummaa Oromooti deebii kennan ajandaa qopheessu jiran jechuudha wanni Minisootaatun hedduu shaakisaan gootee jechuudha duraayyoo dhufan maal eegan isaan ay namni hedduun itti mufate namni hedduun itti aare sheekka abbutarraa eegali nama facaasee kee biyya galee mana OMN hunda gurgure maarree jani olola bar akka nama Oromoo yaadutti akka nama na yaadutti banna dhufanii na boochisanii yaa sheekka abbutaasi hunda dhiisee kutee biyya hay inni atoo maal naa goote injeen tokkoon si haya inni na dhiisee biyya galee atoo maal naa goote ati biyyaa ulchu jirta atoo maal naa goote injee ni jiraami je maaltu jiraan je sigale aango qabda aango qabda waa hunda harkaa qabda hayyee waan inni na dhiisee galee ati na fudhu galiin jeen sigale kijibdu ifiifi sumaa siin godhan bar garaa isaatiif duulaa maarree isaatiif ifiifuu ummata saamaati garaa isaati ummata saamataati ati maal siinja garaasaati jecha ummata Oromoo saamuu fi duula ummata Oromoo kana godhuuf duula siinja bar inni maal godhu jira sigale saniifu lal galmi keenya Oromoo bilisoomsuudha adeero waboonis jaawaris guuza wabooti bakka marroo duraa irratti guuteetiifi marrooni bakka jaawar duraa irratti guuteefi sigale wal dandeessee ijoolleen tun Oromoof Oromiyaaf Itoophiyaaf falmaa jirti jechuudha. Kun akkamiin milkaa'oo jedhanii dura dhaabbachuu jira. Uummanni Oromoo deebiilleen kenninaaf nama ABO deeggaru kan dur beeytanillee yoo gartanii jaawar kana isaa dura dhaabbatu gartan ergama addaa duuba jira. Ajandaa amma faca'u deemuun si himan. Sangubbarraan jaawar maallaqa Ijiptirraa fudhatee maali mitirtisho jani yeroo hunda gaa isaan rakkoon isaanii tanuma ifiifuu bari Ijiptii wajjin araarsaa jani halkanii guyyaa dheengadda Hassan Sheekit tana hunda hime abii rabbii jigaa ni beeyte Isaayyaas sun gartee eega na eegale nan dhiisuun taa'uuti rabbi sodaadhaati nu araarsi jeensi gale tanaas arkuuf teessu yoo kan itti milkaa'an taate dubbiin gabbaatii jechuun turtu akkuma bishaan san gartee boodarra bishaan dhabnaan yaameeti bar ummata Itoophiyaa koflee bar abiyyi ummata Itoophiyaa koflu jira ummata gowwaa huggiin fedhe harkaan dhoysisa bisha bahara isinii fideeti jeetiin harka dhoysisa huggii fedhe immoo baharriyaa fi jeeti Hassan Sheekii wajji footoo ajeeti dhaabbatee kasi dhaqetti arranumaatu gabbaheeti anguyyumaan muusabee hee wajjiin farrameen alatti muusabee humaamu quban qabu sigal takkaa isaanuu waliin garree jeesi deebe saniifu ajandaa kiyyat deebuudhaaf wanni kun baay'ee takka isaa yaachisee jira jechuudha. Akkammaas Oromoon amaarri nu dhufuuf deema jee iyyitu barbaadu jiranii jechuudha. Ajandaan kun akkamitti dalaguu didee janii iyyuu jiranii jechuudha. Sigale ajandaan kun akkamitti dalaguu didee janii iyyuu jiranii jechuudha. Isaan akkam barbaadan Wallagga Shawaa memma waan maraattu asirraa farshoo dhuydee iyyitu tana faalaala jimma kana
Jimma maarree jedhan afaan bananii afaan hankaarree guddaa kana bananiiti. Jimma miitirkishoo Jimmaa fi Abiyyi maaltu waliif fide? Abiyyi muummichi ministeeraati. Isaan maaliin si madaaluu barbaadan? Gandummaan.